ugaa sajjastina godhu. Kanuma kunis so tokkoffaa wannoo fi abbayi fi tokkummaa yaa jennu tokkummaa si argeera yaada carraasii kenne. Tokkummaa fi abbayi maal inni hangodhuu dandeechaan inni jalqabaa manuma tokko taa'atoon akkuma amma hundumtuu laayivii irratti ejjee jirru kanatti manuma tokko taa'atoon kun guyyaa jalqabaati waan ta'eef mana walitti ergachuurra manuma tokko teechaniitoon hosti an ta'e yookaan abbaa yookaan tokkummaan manuma tokko teechaniitoon bakkuma tokko teechanii namichi hostii ta'e sun iswiiftuu game mode jedhee ummata kaan inni baatoon inni bichaan nu lamaan bichaa walitti hafna jettaniit ummanni kun gadaa yaa'utoon iswiiftuu game mode yaatu kun namichi hostii ta'e sun isa achitti start yaa godhu namichi hostii ta'e sun namichi wajjin taphatu sun immoo accept yaa godhu accept ugaa godhe akkuma ammaa sanitti geemin itti fufaa jechuudha. Homa wanni rakkisun jiru dubbin biraan jiru. Isa booda erga iswiiftuu game mode jalqabe erga iswiiftuu game mode jette akka nama kamittuu invite goone invite qaba mataa baddaati. Nama sanitti invite goote jechuun geemi keessa seenes wajjin taphataa jechuudha namichi invite goote sun. Isa san of eegaa erga iswiiftuu game mode jettanii akka invite goone geemi taphachuu barbaadan yoo aseenu barbaadan malee geemicha keessa seene sini wajjin akka taphatoo barbaadan malee inni tokko kanaafu inni jalqabaa fi karaan itti geemin start ta'u karaa kamiini mana tokko keessa laayivii tokko keessa teechanii tonoo barbaadan nama hedduu taatanii waliin geemi taphachuu dandeechan nama 8 hanga nama 8tti geemi waliin taphachuu ni danda'ama mana tokko keessa ta'anii ton asuma keessa ummanni as keessa laayivii jiran kun amma iswiiftuu game mode jedhe wannoon tahan yoo iswiiftuu game mode jedhe ummata kana organize mana ittiin godhu ni qaba sistamichi organize situ godhuu danda'a eenyu garee tokko haa ta'u eenyu garee biraa haa ta'u jedheeton organize godheeton gareen abalu garee tokko gareen abalu garee tokko garee godhee garee mijeesseton isa booda gareen karaa tokkoon afur 8 ta'anii waliin taphachuu danda'an yookaan karaa tokkoon nama 3 karaa tokkoon nama tokko ta'eetoon waliin dorgomuunis ni danda'ama wanni akkasiitis ni qaba waliin wanta baay'ee qaba wanni isin hin beekne baay'isa geemiin tokko namni lama nama 3 wal dorgomuu danda'a namni lama wal dorgomuu danda'a namni 4 nama 4 wal dorgomu wanni akkasiitillee ni jira akkuma walii galaatti isin ibsaafani isa kana godhuudhaaf manuma tokkicha kana keessaa iswiiftuu game mode gooneet organize akkitti ta'u jira isa gooneetoon taphannaa jechuudha. Kanaafuu tokkummaa fi abbaay mana tokko keessa taatuun har'aaf guyyaa biraat manatti walitti ergattanii har'aaf baay'ee waan hin barreefu manuma tokko keessa taatuun namni tokkichi iswiiftuu game mode yaa godhu start yaa godhu isa booda geemin itti fufa hoggaa geemichi marsaan jalqabaa xumure an itti aanu itti fufuu dandeechan si'a 3 si'a 4 amma barbaadan itti fufuu dandeechan dhumarratti maaltu taasise tasseerri geemii waliini akkanumatti miti geemin yoo xumurame adabbiin jira adabbii waliinumatu adabbii kenna adabbichi maalinni namicha injifatamerraa giftii percentii 15 kuteet namicha injifateef kenna percentii 15 hin jedha percentii 2 kutee namicha injifateef kenna yoo abbaay kuma tokko taatee tokkummaan 800 yoo ta'e kuma tokkicha jennu mee xiqqeessinu abbaay 100 taatee tokkummaan 90 yoo ta'e wannoo jedhe 90 san keessaa toora tokkoo fi minaaminaat abbaay kennaa jechuudha percentii 2 kuteetu percentii 2 kennaaf tokko kan isa lammataa inni mana ofii keessa taa'anii walitti ergatan sun waan akkamiiti yoo jettanii gaafattan inni immoo abbaayis mana shii teechee tokkummaanis mana isaa taa'eet yookaan tokkummaatu itti ergaa abbaay accept gootee dhayti yookaan abbaaytu itti ergaa tokkummaan accept godhee dhaqaa hoggaasan maaltu ta'a haa jennu ton namni 20 mana tokkummaa keessa taa'aa ture namni 30 mana abbaay keessa taa'ee ture maal ta'a ummanni 20 sun hunduu harcaafameet as fidama sistem ummatu fidee dhufa oo abbaay ergitee fi jiraatte manni tokkummaa cufameet ummata sassaabbateeton fudhateeton mana kana dhufaa jechuudha as dhufee ummanni 20
tokkuma jala jiranii ummanni soddomni sun abbaayuma jala jiranii hawwal argitan warri tokkummaa jala jiran 20 argaa warri abbaay jala jiran nama 20 arga. Kanaafuu jarri lamaan sun wal dorgomanii ni injifatan. Han injifatanii injifataa jechuudha. Hambiraa yookiin tokkummaa jala teechanii warri tokkummaa taphachiisaa jirtan tokkummaa dabgiifti kennaa jirtan abbaayifis nan kenna dhaqee hojjettanii barbaadan maal gootan profaayiluma abbaay gadi qabdaniit switch to profile mo visit profile wanna ta'etu itanit mana profile shi bira daytan live keessa baatanii to profile shi gadi qabdanii abbaay bira seentan amma wanni isin hubachuu qabdan tokkichi namni isin gifti kennu hi qabdan namni isin jala jirta sun karaa harka bitaa keessan taa'ee game irratti kana akka hubattanii barbaadu. Namichi karaa harka bitaa keessanii jiru nama isin jala jirtanii fi nama isin gifti kennaafi jirtanidha. Kana akka hubattanii barbaadu. Namichi karaa harka bitaa jiru. Karaa harka bitaa keessan namichi taa'ee jiru namicha isin taphachiisaa jirtan namicha isin deeggartanidha. Karaa harka mirgaan jiru immoo namicha faallata. Bakka kinoo wannoo fan ta'anii jiran kana bakka ummanni gastirra tahaafan mootiffan ta'anii jiran kun karaa namicha faallati bakka nani taa'ee jiru kun immoo bakka isin deeggartan kan akka adda baafattanii barbaadu. Hambiraa game irratti ammas wanna biraa wanni dabaluu barbaadu mataa baddaa lakkoofsa lakkaa'uu argitanii jiraattan. Mataa baddaa sararri diimanii fi sararri magariisa moo maaltu jira? Gareen tokko diima gareen tokko magariisa ta'ee jira sararri daglaasu. Ishii sun akkam taati ni guddatti ni xiqqaatti. Maali irratti guddattee xiqqaatti lakkoofsa amma gifti kennameeti guddatti xiqqaatti ni beektanii jechuudha. Eenyu akka injifachaa jiru kun wanna ifa jirudha. Kana ibsa'uu baay'een barbaachisu. Inni lammataa saanduqni dakanaa'u saanduqatu gara jalammo jira warra taphatanii jira sun. Saanduqni sun amma gifti argatee agarsiisa. Baddaa sun amma ittiin injifatu agarsiisa. Anjalaa sun amma gifti argatte argisiisa. Okay, yeroon dabiliitii fi yeroon trippilii maal inni isa sadda baafachuu qabdan. Yeroon dabiliitii fi yeroo trippilii giftitus dabilii sinii ta'a odoon taane qabxiitu dabilii sinii ta'a. Akka tanas akka adda baafattanii barbaada. Qabxii injifachuudhaaf qofa malee gifti miti. Isa akka adda baafattanii barbaada. Let's say aniif tahaan waliin taphachaa jirra. Tahaan kudhan qabaa. Ani 15 qaba yaa jennu injifadheetan tahanatu wanno godhaa jedha lead godhaa jira. Natu injifachaa jira. Kiyya 15 an taha 10 yaa jennu. Akka carraa ta'eeton dabilii oggaa geenyu yookiin trippilii oggaa geenyu wabiin anaaf 5 naa kenna. Wabiin tahaadhaaf 5 odoo kenne no wabiin tahaadhaaf odoo 3 kenne baay'ee miti 3 kenne 15 qaba ture tahaan 10 qaba 3 yoo kenne sila odoo yeroo singili gana naqabu yu gana 13 ta'a. Kanaafuu amma dabilii waan ta'uuf 16 ta'aaf tahaadha sadeessu. 16 ta'an isatu na injifataa jechuudha. 15 irra jira. Sababa dabilii saniin sadi qofti sababa kennamtee dabilii irratti ta'an na injifataa jechuudha. Yoo wanni biraan jiraanne. Kanaafuu ishiin sun injifannoo sun jahaan taate sun gifti dhugaati miti. Ishii adda baafadha. Ishiin qabxii ittiin injifannoo qofa. Kanaan akka confused hin taane yommuu taphatanii injifattanii ton maali kiyyaa dhibba meeqa yookiin kuma meeqan turre akkamitti ammanni naa galeettanii akka confused hin taane fan. Inni biraa waliin irratti wanna kenname keessa percentii 50 argatu. Percentii 50 sistema murataa percentii 50 immoo warra argatisaniif kennama. Useriidhaaf kennama. Ishis akka adda baafattanii barbaada. Kana fakkaataa kanan sini ibsuu barbaade kanaafuu amma har'a tokkummaanii fi abbaay yoo taphachuu barbaadan akkuma amma jirru kana keessa taatoon isa kaan guyyaa kaan itti